Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa kun chaanaala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo haarawaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu aappii ajaa'ibaa tokko wal isin barsiisa. Aappiin kun wanti isin qarqaaruuf maalidha? Akka tasaa bilbilli keessan yoo isin jalaa bade yookaan immoo reset isin jala ta'e suuraan bilbila keessan irratti argamu dokumantiiwwan adda addaa akkanumallee lakkoofsi bilbilaa yookaan kontaaktiiwwan namni bilbila kontaaktii irratti bilbila keessan irratti seef godhata. So bilbiloon nama isin kontaaktiiwwan isin seef godhatan bilbila keessan irratti isin jala baduu danda'a. Suuraawwan bilbila keessan irraa qabdanis isin jala baduu danda'a. Akkanumallee dokumantiiwwan adda addaa bilbila keessan irraa qabaachuu dandeessanii wantoonni kunniin guutumaan guututti bilbila keessan yoo isin jala badee fi akkanumallee reset yoo isin jala ta'e yookaan restore yoo isin jala ta'e guutumaan guututti wantoonni kun bilbila keessan irraa ni badu. Wanti akkana akka tasaa namoota baay'ee qunnamuu ni danda'a. So wantoonni kunneen isin qunnamuu keessaniin duratti wanti isin hojjechuu qabdanii fi wanti isin sirreeffachuu qabdan tokko jiraadha. Kunis aappii kanatti fayyadamuu qabdanii. Aappii kanatti yoo fayyadamtan bilbilli keessan isin jalaa baduu danda'a. Akkanumallee bilbilli keessan akka tasaatti dogongoraan ta'uu danda'a. Reset isin jalaa ta'ee bilbila keessan irraa suuraan isin qabdanii fi akkanumallee lakkoofsi bilbilaa namoota isin seef godhatan bilbila keessan irratti akkanumallee dokumantiiwwan adda addaa bilbila keessan irraa qabdan isin jalaa ni bada jechuudha. Wanta kanatti yoo fayyadamtan garuu bilbilli keessan isin jalaa badus akkanumallee reset isin jalaa ta'us yookaan restore isin jalaa ta'us wanta kanatti yoo fayyadamtan deebistanii suuraa keessan lakkoofsa bilbila namoota isin seef godhatanii yookaan kontaaktiiwwan keessanii akkanumallee dokumantiiwwan adda addaa bilbila keessan irraa qabdan deebistanii argachuu ni dandeessu. Wanta kanatti fayyadamuu qabduu hundi keessanuu baay'ee tokko isin qarqaara. Bilbila keessan irratti wanti isin qunnamu hin beekamu bilbila keessan isin jalaas baduu ni danda'a yookaan tabalaasha'uu ni danda'a. So wanta kanatti yoo fayyadamtan immoo bilbilli keessan wanta fedhe yoo haa ta'u tabalaasha'uu danda'a yookaan immoo baduu danda'a. Akkanumallee immoo dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan restore ta'u yookaan reset ta'uu danda'a. Akkanumallee isin jala baduu danda'a. Suuraa sanis wanta barbaadan san deeffachuu ni dandeessani. Egaa viidiyoo har'aa hanga dhumaatti yoo kan daawwattan ta'e faayidaa guddaa akka irraa qabdan abdiin qaba. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan haadhuuf bakka nagaan dhuftan isinii jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun nagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like share gochuun nagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ce'e. Egaa aappii kana eessa argachuu akka dandeessan dhumarratti isinitti agarsiisa. Aappichi garuu Keep Notice jedhama. Aappiin kun kan oomishame yookaan product Google'iti jechuudha. Google'n baay'een keessan ni beektanii wantoota adda addaa search godhachuudhaaf akkanumallee Google'n waan baay'ee of keessaa qaba baay'een keessan ni beektanii. So oomisha Google'iti jechuudha. Keep Notice'n kun akka tasaa bilbila keessan yoo isin jala bade suuraawwan bilbila keessan irraa qabdan akkanumallee lakkoofsa bilbilaa dokumantiiwwan adda addaa bilbila keessan irraa qabdan salphumatti aappii kanatti fayyadamtanii deebistanii argachuu akka dandeessaniif Google'n isiniif qopheesse jechuudha. Aappii kana akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan salphumatti isinitti agarsiisa na hordofaadha. Egaa aappii kana keessanii seentu yeroo jalqabaatiif aappii kana erga buufattanii booda dhumarratti eessaa buufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Aappii kana erga buufattanii booda aappii kana keessanii seentu. Yeroo jalqabaatiif yoo kan seentan ta'e get started kan jedhu jira. Get started kan jedhu kana kilik gootan. Egaa itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo baay'ee tokko salphaadha. Itti fayyadamni isaa yeroo jalqabaatiif baay'ee tokko salphaadha. Haala kanaan isin dhufa. Asirratti wanti isin beekuu qabdan jalqabarratti aappii kanatti fayyadamuu keessaniin duratti emailii qabaachuu qabdan bilbila keessan irraa. Kanaan dura emailii akkamitti banachuu akka dandeessan viidiyoo tokko isiniif hojjedhee ture. Viidiyoo sanis linkii isaa descriptionii viidiyoo kana jala isiniif kaa'aa jira seentanii warroonni hanga ammaatti bilbila keessan irraa emailii hin banatin emailiin banachuun dirqama. Aappii kanatti fayyadamuudhaaf emailii qabaachuu qabdanii warroonni YouTube qabdan onlaayiniitti hojii adda addaa hojjetan Play Store irraa aappiiwwan adda addaa buufachuu warroonni barbaadan emailii bilbila keessan irraa ni qabdanii. So bilbila keessan irraa emailii isin barbaachisaa jechuudha. Emailii bilbila keessan irraa kanaan dura yoo qabaattan asirratti dhaggeeffattoota kan koo emailii keessan ni fudhata jechuudha. Amma kan koo fudhatee jira. Jijjiiruu barbaadan garuu bakka kana tuquudhaan bakka aikanii emailii keessanii kana tuquudhaan kanaan dura garuu bilbila keessan irraa yoo qabaatin bakka kana tuqxanii jechuudha. Emailii keessan haarawaa itti guuttan jechuudha. Already an asirraa emailiiwwan baay'ee waan qabuuf kanneen keessaa tokko ni filadha. Fakkeenyaaf tokko filadhee jira. Haala kanaan aikaniin yookaan piroofaayiliin emailii kootii haala kanaan dhufa. Isin garuu yeroo jalqabaatiif gara aappii kanaatti kan seentanii fi emailii bilbila keessan irraa yoo qabaachuu baattan aappii kana keessa yeroo akkuma seentaniif paaswordii fi emailii keessan itti guutuudhaan gara aappii kana seenuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bakka kana tuquudhaan add account kan jedhu jira isa tuquudhaan emailii keessan itti guutuudhaan ergasii immoo aappii kana keessa seenuu ni dandeessan jechuudha. Wanti jalqaba isin barbaachisu emailiidha. So emailii erga qabattanii booda immoo emailii kana akka tasaa bilbila keessan yeroo isin jala bade yookaan bilbila keessan reset isin jala ta'e yeroo kamiyyuu jechuudha.
bilbila keessanillee yoo isin jalaa bade yookaan tabalashee deebistanii suuraa san lakkoofsa bilbilaa san argachuudhaaf iimeelii kana passwordii isaatii fi iimeelii kana save godhatan yookaan wanta barreeffatanii ni kaawwatan nootii keessan irratti yookaan yaadannoo irratti barreeffatanii kaawwatan jechuudha. Kana jechuun iimeelii keessanii fi passwordii iimeelii keessanii ni kaawwatanii jechuudha. Wanta kana deebistanii argachuudhaaf wanti isin barbaachisu maalidha? Bilbilli keessan badee fi baduu dhabee osoo hin taane iimeelii fi passwordii iimeelii keessaniitis jechuudha. Wanti jalqaba isin gochuu qabdan kanadha. Ergasii itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Asirra dhuftanii bakka gaalarii fakkaatu kana yoo tuqxan gaalarii keessan irraa suuraawwan qabdan hunda garana fidachuu dandeessanii fakkeenyaaf bakka gaalarii kana haa tuqu. Ergasii immoo suuraa ka'uu yoo barbaadan take photo kan jedhu kana akkanumallee choose image kan jedhu kana kilik gochuudhaan gaalarii keessan irratti suuraawwan argaman hunda fidachuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Fakkeenyaaf anamma isinitti agarsiisuudhaaf akkanatti suuraawwan kanneen asirratti argamu kanneen keessaa fakkeenyaaf kan barbaade jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisuudhaaf qofa dhaggeeffattoota kan koo suuraa kanneenitti kan fayyadame asirratti bakki kilik godhamtu wayiin jirti bakka raayit itti godhan jechuudha. Raayit guutan. Ergasii immoo hunda isaa haala kanaan jechuudha. Raayit suuraa hunda irratti nu guutanii fakkeenyaaf an sadeen tokko afran tokko godhu isin guutuu suuraa keessanii haala kanaan raayit gochuu dandeessan jechuudha. Suuraa 500 isinii feeyyamaa 500 haala kanaan asirratti filatamaa kan ta'e godhachuu ni dandeessanii isinii feeyyamaa 500 jechuudha. Ergasii immoo erga filattanii booda danka jedhu jira. Danka jedhu ni filatan. Gubbaa kanarratti suuraa keessan kan isin filatan isinitti agarsiisa. So erga geessanii booda dan gootan. Asirratti taayitilii barreessuu ni dandeessanii suuraa jedhee irratti haa barreessu. Egaa suuraa jettanii erga barreessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan erga barreessitanii booda of duubatti ni deebitu jechuudha. Haala kanaan save isinii godha jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argattan haala kanaan save isinii godha jira. Akkanatti ilaaluu dandeessan jechuudha. Tokko tokko isaatiin suuraa baay'ee hanga 500 itti fayyadamuu dandeessan bifa kanaan. Inni biroo immoo dhaggeeffattoota kan koo sekendii muraasaaf wantoota adda addaa riikardii gochuu dandeessanii asirratti yoo tuqxan permission isin gaafata so haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii. Inni biroo immoo isinitti agarsiisuu barbaadu dokumentii adda addaa asirra kaa'achuu barbaadan barreeffamaan ta'uu danda'a. Lakkoofsa bilbilaa namoota asirra kaa'achuu dandeessa. Fakkeenyaaf mallattoo iddoo kana tuquudhaan ergasii immoo bakka taayitilii jedhu kanarratti taayitilii barataa keessanii uumtanii fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaati yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa jettan. Sunumatti agarsiisuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo nootii jalatti fakkeenyaaf noot bakka jedhu kanarratti tuquudhaan jechuudha noot kan jedhu kana argaa jirtan jedhee yaadaan bakka kana tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa koopii gootanii fiduu dandeessanii isin barreessuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti nama tokko seevaa godhadhu. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf abduu jedhee lakkoofsa bilbilaa isaa fuulduratti 921 lakkoofsa bilbilaa kana erga balleessee booda haala kanaan ni kaa'adha. Abduun haala kanaan jechuudha lakkoofsa bilbilaa isaa kan nama biraas haala kanaan gad darbuudhaan lammaffaa irratti jettanii lakkoofsa nama biraa fakkeenyaaf kan bilaa caalaa jettanii ergasii 9 jettanii lakkoofsa bilbilaa isaa ni barreessitan jechuudha. Haala kanaan erga barreessitanii geessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo duuba qofa deebitan. Ofii isaatii save isinii godha jechuudha bilbila keessan irratti. Haala kanaan lakkoofsa bilbilaa suuraas haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Yeroo biraa lakkoofsa bilbilaas akkanumallee suuraa keessanis bilbila keessa yoo bade wanta adda addaa yoo isin qunname bilbila keessan irratti deebistanii salphamatti argachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana keessaa baanee amma immoo itti adeeminu. Argaa jirtan haala kanaan as keessa isiniif ta'a jechuudha. Egaa aappii kana haala kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa yeroo bilbila keessan isin jalaa badetti aappii kana qofa bilbila nama biraa irratti ta'uu danda'a. Bilbila haarawaa keessan kan bitattan irratti ta'uu danda'a. Ni buufattan aappii kana. Ergasii immoo suuraa isin jalaa badee fi dokumentiiwwan achirra kaawwattan lakkoofsa bilbilaa ta'uu danda'a, dokumentiiwwan adda addaa ta'uu danda'a, barreeffama dheeraa ta'uu danda'a. So wanta achirra kaa'attan san deebistanii argachuudha yoo barbaadan yeroo biraa maal gootanii aappii kana gara bilbila keessanitti ni buufattan. Ergasii immoo duratti akkuma isiniin jedhe iimeelii fi paaswoordii iimeelii keessanii itti galchitan jechuudha. Akkuma duratti isiniin jedhe wanta kana sirriitti na hubadhaadha. Yeroo hundayyuu wanti isin gootan kanadha. Kanas gochuu barbaadan yeroo jalqabaatiif gara aappii kanaatti yeroo seentan ergasii bakka mallattoo jiitti isin dhufa yookaan piroofaayilii kun duwwaa ta'a jechuudha. Yeroo jalqabaatiif yookaan seentan ta'e already an iimeelii waan filadhee fi isarratti yoo tuqxan iimeelii akka filattan isin godha jechuudha. Iimeelii bilbila keessanii ni fida jechuudha haala kanaan. Isin garuu maal gootan jechuudha add another account bakka jedhu kana tuquudhaan iimeelii yeroo jalqabaatiif aappii kanatti fayyadamtan kan amma duratti qabadhaa isiniin jedhe san iimeelii fi paaswoordii isaa itti galchitanii deebistanii suuraa kana argachuu ni dandeessan jechaadha. Baay'ee tokko salphaadha. Haala kanaan itti fayyadaman. Wanti guddaan garuu aappii kanarraa wanti of eeggannoo isin gochuu qabdan iimeelii aappii kana ittiin banattanii fi paaswoordii isaa dagachuu hin qabdan. Suuraa keessan kan isin jalaa bade deebistanii argachuudhaaf akkanumallee lakkoofsa bilbilaa kontaaktiiwwan namoota baay'ee kan bilbila keessan irraa qabdan akkanumallee yaadannoowwan adda addaa dokumentii adda addaa haala kanaan deebistanii argachuu ni dandeessan.
Aappii kana immoo amma eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Bakka YouTube keessan irra ni seentu, bakka viidiyoo kana itti daawwattan jechuudha. Bakka viidiyoo kana itti daawwachaa jirtan bira ni dhuftu. Viidiyoo kana like gochuun dagatanaadha akkanuma jechuudha. Dhaggeeffattoota kan channel kan koolle subscribe godhaadha. So wanta nama isinitti agarsiisu barbaade aappii kana argachuu barbaadan maal gootanii bakka viidiyoo kana itti daawwachaa jirtan viidiyoo kana itti gallakkisee bira dheettanii ergasii immoo mallattoo viidiyoo kan mata duree kanarratti qaqqabdan. Ergasii dakanatti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo moor isheen jettu isinii dhufti. Moor kan jettu kana argaa jirtan jedhee yaada. Moor isheen jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii gara dhumaarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo linkiiwwan social media hundaa kaa'ee jira. Kana keessaa kan isin filattan Telegram kan jedhu jira. Telegram fuulduratti linkiin jira. Linkii Telegram kan kootii fuuldura isa argamu kana kilik gootan jechuudha. Salphamatti gara Telegram kan kootii akka isin fudhatuuf. Ergasii immoo Telegram ni filattan jechuudha. An Telegram baay'ee waan bilbila kan koo irraa qabuufi directly bifa kanaan jechuudha gara Telegram kan kootti na fudhata jechuudha. Telegram kan koo keessa seentanii wantootni adda addaa jiranii barumsa adda addaa asirratti gallakkisee jira. Isa ilaaluudhaan irraa barachuu ni dandeessanii. Yeroo jalqabaatiif gara channel Telegram kan kootti yoo kan dhuftan ta'e immoo join gochuun dagatanaadha. Ergasii immoo aappii bakka kana isiniif kaa'ee jechuudha. Dhumarratti isiniif kaaya. Dhumarra seentanii maqaan aappichaa asirratti argama. Bakka aappichaa kana tuquudhaan download isiniif godha. Ergasii immoo install godhachuudhaan gara bilbila keessanitti salphamatti buufachuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamu ni dandeessanii. Egaa barnoota kan koo narraa asumarratti xumuree jira. Barnoota har'aa irraa akka barattan abdiin qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Warroonni hanga ammaatti YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa isiniin jira. Akkanumallee viidiyoo kana like share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.